Akkam jirtu bilisummaa Masfiin jedhama. Ispoortii sarkasii yookiin jiminaastikii hojjetu. Mormi koo morma 3 fi 60 ta'uu baatus mormi koo normaalii asirraa inni dura iddoo kanan ga'a naanna'e. Amma immoo gara asitti fideen naannessaa jira jechuudha. 360 naannessadheen shaakalaa jedhama. Akkasi. Hojii ispoortii kana kanan jalqabee ijoollummaa makorraatti kaasenidha. Dandeettii kana immoo kanan ofirratti argee mana barumsaa elementarii keessa yeroo baradhu sana barsiisonni keenya ijoollee dandeettii garaagaraa qabanii fuulduratti baasaniitu shaakalsiisaa turanii dandeettii masana gabbifachaati kanan fedha jechuudha. Gaafanii jalqabe namoota baay'eetu naa ture. Morma ishee kana nan baasaa, dudduubaan harkasa kana nan baasaa. Harki kunis hin nanaannaa. Yeroo baay'ee ciqileen hin dhungatamu jedhamee mammaa kan sarara ture. Akka carraa ta'een immoo ciqilee kana dhungachuu nan danda'e jechuudha. Namoota baay'ee biratti illee nama ciqilee dhungatu jedhamuudhaan nan beekame jechuudha. Ispoortiin kun anaa fi jireenya kooti bakka. Hiriyyaan ani itti boqodhudha. Itti nama bashannanaa galii irraa argachaa jira. Fayyummaa koo inni guddaan immoo namni tokko kan jiraachuu danda'u yoo fayyaa ta'e. Dugdeebiin hawaasaa baay'ee kan namatti toludha. Baay'ee namatti tola. Maatiin irree hiriyyoonni koorree baay'ee natti gammadu. Egaa darbee yeroo tokko hafuura seexanaatii 66 jedhanii keessaan dhufanii daandii faarratti irree maqaa Yesuusiin gaafan argan bee Yesuusiin jedhanii faana biraa yeroo darbattu jira. Otoo sagantaa garaagaraa immoo deemee nan hojjedha. Namoonni na beekanii inni hojjechiisu. Sagantaa garaagaraa gaafa hojjedhu iddoo waltajjii sanaatti tarii namoonni nyaachaa dhugaa jiru taanaan namoonni fiigan mudatanii beeku namoota baay'eetu garuu yeroo tokko jiru namoonni haamilee keetti bu'an of argisiisuuf jetteetu of ajjeesta gaaf tokko siin jedhu. Kun immoo akkas miti atiin hojjetta taanaan hin milkoofta malee of argisiisuuf dhimmatti hojjedhuuf hin qabuun hojii biraa dhabee miti nan hojii kana hojjedhu. Amma ammaatti waltajjii guddaa argadheeran jedhu hin qabu. Waltajjii baay'eetu jira. Amma fuuldura keenya sagantaan jira. Sagantaan fakkeenyaaf Osfaanaan jira. Akkasumas uummata koo achi jira wajjiniin deemee wal argeen otoon hojjedhee baay'ee natti tola. Akkasumallee Ameerikaa Goo Taalentii sana viidiyoo koo laalanii fudhataniiru dhiyootti hin nawaamu yoom akka ta'e garuu hin beeku guyyaasa. Dhuguma baay'ee na miidheera waltajjii dhabuun koo. Ati nama beekta taanaan nama biraatu si waama malee namni dandeettii qaba mucaan kunii. Yoo nuun bakka bu'e immoo tarii maqaa biyya keenyaa waamsuu danda'a. Of waamsisuu danda'a namni dheewaasii yaadu hin jiru. Galmi koo Ameerikaa Goo Taalentiidha. Akkasumallee biyyoota alaa garaagaraa keessatti biyyoota addunyaa kanarra deemee agarsiisudha. Kan ammoo gagaaf tokko waaqa wajjiniin argina yaada abdiin koos kanadha.